Godina Baalee aanaa Agaarfaatti bara kana inisheetiivii misooma qonnaa mootummaan qabame milkeessuudhaaf dhaabbilee miti mootummaa hojii qonnaa irratti hojjetan waliin qindoominaan waan hojjetaniif oomishni gaariin akka abdatamu waajjirri qonnaa aanichaa beekseeti jira. Qonnaan bultoonni aanaa Agaarfaatti yaada kennaniin kanaan dura teeknooloojiiwwan qonnaa guututti gargaaramuudhaan oomishaa waan hin turiniif oomishni argataa turan gadaanaa ta'uu himanii yeroo ammaa kana deeggarsaa fi hordoffii taasifameef teeknooloojiiwwan qonnaa guututti gargaaramuudhaan qamadii sanyii filatamaa dhaabbilee miti mootummaa sagantaa Alliance Accelerate Agricultural Growth kennetti fayyadamuudhaan kilaasteraan misoomsaa waan jiraniif callaa gaarii akka abdatan dubbataniiru. Oomishni wanni ani sirraa eegu olaanaan isaa 90 gadi aanaan 65 jiddu galeessa 75 hin gala jedheetiniin akka kilaastera kanaatti keessattuu hojjettoonni ganda kanaa DA'n jechuudha akka sararaan dalaynu akka ganda kana irratti ammoo argiteetiin bifa kanaan kilaasterri naannoo kanatti uumameetiin namni hektaari 15 nama 60 uumamee naannoo kanatti dalagamu nutti himnaan isa jennee irraa fudhanne. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Agaarfaa obbo Adam Guyyee gamee isaaniitiin bara kana inisheetiivii qonnaatiif xiyyeeffannaa kennameen aanichatti lafti hektaara 35 fi 834 oomisha garaagaraatiin misoomuu himuudhaan kanarraayis callaan kuntaalli miliyoona 1.5 akka abdatamullee himan. Lafti kilaasteraan ijaaramee naannoo kanarratti baay'ina kilaastera naannoo 1,656 kan ta'u lafa naannoo 24,000 fi 915 kan ta'u qonnaan bulaa abbaa warraa naannoo qonnaan bulaa 17,000 olii ta'u kilaastera kanaan gurmaanii hojumaata kilaastera kanaatiin yeroo ammaa kana oomisha isaanii kan kunuunsaa jiranidha jechuudha. Aanaa Agaarfaa obbo Awwal Ibrahim jiruu fi jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuu bira darbuudhaan diinagdeen akka of utubaniif damee qonnaatiin hojii fakkeenyummaa qabu hojjetamaa jiraachuu siman. Oomisha biraatiinis qonnaan bultoonni gatii ifaajjii isaanii akka argataniif walitti hidhamiinsa gabaarratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuullee himaniiru. Qamadii ekspoortii gochuu akka dandeenyu biyya alaatiif erguu akka dandeenyu wanni namatti argisiisu qabatama aanaa kennaatiin mul'ateera jechuudha. Kana gochuudhaaf ammoo qonnaan bulaan oomisha kana karaa sirrii ta'een qulqullinaan akka walitti qabu akka sassaabu deeggarsa godhutu nurra jiraata. Kanaaf qophii gahaa taasisneerra. Hundeessaan dhaabbata miti mootummaa sagantaa Alliance Accelerate Agricultural Growth damee Oromiyaa obbo Shamsuu Baay'isaa akka jedhanitti dhaabbatichi hojiilee mootummaa damee qonnaatiin hojjetu milkeessuudhaaf sanyii filatamaa oomisha gaarii kennan qonnaan bultootaaf dhiyeessaa jiraachuu himaniiru. Kaayyoon inni guddaa oomishaaf oomishtummaa guddisuu midhaan nyaataatiin of danda'uu fi keessattuu achii darbinee midhaan biyya alaatti erguu irratti kallattii mootummaa kaa'e irratti deeggarsa tumsa gochuudha. Gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Aliyyi Muhammad akka jaanitti itti fayyadama makaanaayizeeshinii qonnaa fooyyeessuun oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa dabaluudhaaf godinichatti qamadii lafa hektaara 200 fi 38 ol irratti misoomaa jirurraa callaan kuntaalli miliyoona 9 ol ka eeggatamullee ta'uu himan. Akka Baaleetti aanaa tokko keessatti lafa hektaara 161 faca'u keessaa 240 qamadiidhaan uwwisuuf karoorfanne isa keessaa guyyaa irratti kan maasarra jiru lafa hektaara 238 ta'u yeroo ammaa kana qamadiin uwwifameetti sassaabbiidhaaf qophaa'aa kan jiru ta'uu isaati.